በጣም ነው የደነገጥኩት። ተክልዬ ካንቺ ጋር ናቸው። እሺ ይኸውልሽ እሳቸው ናቸው እዚህ ራሱ የመሩሽ። አሁንም ተክልዬ ካንቺ ጋር ይሁን የኔ እናት። አሜን። እሺ አሜን። እህቴ ጸሎት አድርጉልኝ በሰላም ተዝህ ልውጣ። እኔ ፈርቻለሁ። ተወጫለሽ፣ ምንም አትዝጊ። የሰራዊት ጌታ ካንቺ ጋር ነው። እሺ እህቴ እሺ። እሺ በቃ ስልክ ለሰገለክ እያገፈተነ ተሳዳቢስቱ በቃ ማን ጀቱዳ አገሰራ ሴራ ዋንጅሩ አና አፋና ከኒሞ ገንያ ደራከ ሽዱበት ራንጀዲን አማ ኢን ኢፋቲን ለን ሺ ገንየ ሺ ነማ ላፍቴራ ግራ ተጋባቴራ ዋን ተይፊ ኦብሳ ሆራዱቲ ኦብሳን ሺ ወርዶ ፍሺ ገኒ dadhabdee irti namni guyyaa kana hundaatti keessa beektanii tokkoffaa nama cinqasi maalanta amma dhufeena hidhannu amma anumti jabduun tun gaafa san gaafan joordaanii as dhufu namtichi kiyya poolisii natti himee natti yaa'ee osan sarara harkatti na dhugaa rabbi bakka jiru na fallaale anumti jabduun tuni anumti nuuf jabduuf hin jedhu tun immoo sammuunis xiqqoo kaa deemee jira maatii dhaboo jechuun nagama ga ulfaatu laala siqattil guyyaa afurachi keessa buluun otoo nyaatiin otoo dhugee bar meedatti baastee darbite rabbishii haa darbu abbaa bashaa jedhamu ta'u rabbishii haa dhugu lafarraa ana kana gootee amma bashaadha araba miti araba harka kudhan adaraase araba dhugaa rabbi maal abbaa kun gara jabiin akkana namni maa gara akka tilti jabaata ganni bara ummanni asii bara dalla keessattuu dallaalan asii bar laalu kan jedhe be ወይ አቤል ስልኩን ወስዳ አርክቢ ኡመትኒ ዱባይ keessa dallaalaan baay'ee jabduudha ganni inaasa aamu malee dhugaan sin jedha maal jabduudha maan asitti fidanii biyyoota biraarra fidanii ijoollee chiggaariidhaan kaan harreef isaanii galuu miti irra caala kan chiggaariidhaan ajjeesan jedhu tolummaa jaraa mitiin badii jaraati bar badii baay'ee qabuu sin jechuu barbaadeni bar jara natti faarsu edda see angubaa meeqanna keessa jira gaariir sintisoo baraa beeka dakko peeruut irraa joordaan irraa hojii sidiisoo ina maalidha jedhanii fidanii asitti ijoollee walitti ogguranii chiggaariidhaan kan fixan meeqatu jira meeqatu chiggaariidhaan goggoge gani nagamo maal rangeeche saruko maal rangeeche ቆይት ባስፖርት አፍ ፎቶ ከርግ ጀነሬ ራታ አስከር ጉፌና himmaraattem nu gaa waaqayyo ganneetoo dhugaa maaramii maareetan sitti ma dhugaa rabbi ani jafootti nan ishee arge biiroo san keessa jechaadha ji'a tokkicha wajjin hin taa'e dhugaa rabbi maal jedheen sitti ma hin galtaa birrii fidi jetteeni warratee dura jechaadha laal namtichi mana namaa garanaaf gara sitti guuree mana namaa hojjechiisaa ture gaaftaan itti of dadhabde gaafa dadhabdu mana namaa deemee dandeen hojjedhu jennaan gaduma shii fuudhee jim godhee shii dabaddabe achumaan itti dawwalatte gaafa itti dawwalattu dallaalan kiyyaa fi kan shii tokko gaafa itti dawwalattu ani biyya kun gala warra koo dhabe jira nama kudha jaha jechuun mee waaqayyo isinitti mul'isu biyya ormaati irratti warri shimuluun kan dhumirree jechaadha du'an galtu jettee waan ishiin ittiin tuxxeen hin beeku micayyoon asumatti jaan jechitee hikkeeta kutuudha beeksisabni ishii riipoortii keessa Addis Ababaa kan jiran bakka birrii kana 3,000 fi namticha mana madaamii galtee 3,100 kaffalte ganni dhugaa Kiristoos 1,100 kaffalte hojii galii kanan booddee bakka erga deemtee asittis maal gootaa miti birrii kan hunda dhabdee to'ii bakka ati hojii gahee galii ta'u gaa tokko ji'a 5 ji'a hojjedhuuti isaan booda hin galtaa birrii keessiif deebi'a jettee kanaan gootee attaallalte micayyoon bakka ati zoora jira mitiiree lafti mareeni hazanii irra kan jirtu gaaftaanitti shi jettee teechistee ji'a tokko muluu teechistee warrattee lakkii galii gaafa jennuun maalan godha akkanattan dabaddabamee hojjedhe kun mana meeqan boqonnaa malee nyaata malee dhugaatii malee hojjedhe jettee maashii odoloo laasu jechaadha namummaa keechaa baate dhugaa Kiristoos warri biyya harabaat irratti biyya nyaachaa jirru hundi keenyaa kan arginu jechaadha amma kana gootee warrattee attaalaltee teechistee gaali jennee sossomne baqqaanis na dhukkubeetan hojii gadhiisee biiroo sanitti deebi'e achumaan kana gootee warrattee maal gootii macarrashaa irratti birrii fiti gatii tikkeettaa birrii fidi jettee birrii 35 hergisiiste beetasabarra achumaan kunis singaa'u jettee 90 diggaame bakka tokkotti agarsiiste darasanii kan hunda harka isheetti irraa qabdi gaaftaanitti har'a boru jettiin yoo itti dubbatte beeka tokko koo beeka anis xiqqooshii waraqana kiyanaaf hin hojjetamne isaa kan wanti kun gaariin ta'u maaliif ganniidhaaf wanti kun gaariin ta'u
kan gargaaruu qabdan bakka mucaa kana gargaartanii karaa gargaarree nus waan qabnu bira dhaabbanne gargaarreetiyyuu hojiitti akka isheen deebitu gara sammuu isheetti akka deebitu gochuu qabna malee wanti sun maal ishii gooti ganni biyya caafi ishii tuntuqtu dhugaa caafi ishii tuntuqtu miskiinatti taphatanii dhaggeeffadhu jechaadha. Hundi ijoolleen hundi jechaadha ishii sodaataniituma jiraatu dhaggeeffadhu ishii sodaatanii jiraatu ijoolleen hojjetan birrii isaanii argatan yoo hojjetan birrii isaanii argatan ijoolleen. Otoo poolisitti bilbilatanii zirzirii kana hunda himtanii darrasanyii kanatti argisiistanii laal amma kana qilinxoo galti laal amma kana. Qabdi darrasanyii harka ishiitirraa qabdi Itoophiyaa irraa jechaadha. Akkaawuntii ishiitirratti tangaliin harka ishiitirraa qabdi darrasanyii qabdi silkii ishiitirraa. Kana gootee warratti immoo dheengadda galgala bararaan keenya har'an jenneeree yoomi kan deemnu jettee gaafa gaafatan mucayyoon tokko sin jirti immoo obboleecha ishii na qoonqoo kana keessa dhibamte ishiinis obboleecha ishii immoo makiinaa adagaa makiinatiin baddalame ishii wajjiniin gaafa gaafatan ba'anarraa jettee gaddarbatte jedhan fuutee alatti. Gaafa alatti gaddarbattu isinuma ajjeesu malee har'a sinan ajjeesa kan jedhan ijoolleen namseedha baqatanii ofirraa gadi baastee barriitti cufattee isaan booda magaazana addaraasha suuqii tokko jala bulanii achi jala bulanii halkan qixxee namtichi wayii kan yaaduma garaa laafee fi fuudhee riipoortitti isaan geechisitti nima dhaggeeffadhu dhugaa rabbii riipoortitti isaan geechee warratee maal godha achi teechee gaafa dawwalanii itti gaafatan yoo sagalee qabdeef jalaan kaasanii maalin jedhanii birrii kan hunda kafalchistee warrattee gizee micayyoo san wajjin gizee kale deemidhaa kaanii bulookii taatee jirtaatiin galtu. Kana dura immoo maal jetteen jedhani akka ishiin erganan gala jetteetu diddee akka ishiin biyya torba dirisii akka ishiin hin galle bulookii ishii godhi jette gurra kiyyaanan dhagee jette. Dhaggeeffadhu. Erga birrii kana kaffalte namticha kana birriin itti ishii wacii ishiitti baasisan 3,000 fi birrii duuba 3,100 kaffalte isa irraa fudhate jira. Mee kana caalaan mucayyoon kun maal ishii goote haazanii irra jirti beeksisaba ishii muluudha kan ishii dhabde abbaa obboleeyyan obboleettii ijoolleen echumawwanii kana muluudha kan ishii dhabde. Maali dhugaa waaqayyo cikkaaniin kan hunda keenya gadawwaalanii hamma har'a taa'atii jirra jechaadha. Nu gamte kanaan booda warri Itoophiyaan akka godhan waa godhan yoo duunarree reeffa keenya irdaataa dur ijoolleen Itoophiyaa nama galchiti dhugaa Kiristoos irdaataa kadhatanii to'an nu galchani. Nu gamte humna keenya ooftaani mana odiyoo nu galchite nyaata dhabne yoo jenne mulluca nu qaachisti birrii keenya nurraa guurtanii amma 2,800 dhabeetoo jira. Dhugaa Kiristoos namni hamma kana qabaatee toon jirra jiru dhibamee torbee tokko muluu gaafa hojjechuu dadhabe farastaamuun irreen abi ta'ee tan kadhadhee too hii dadhabe dhiiga na tursiisaa ture hamma har'aatitti na ukaatii jira. Maal galchee yoo barbaadde du'inaan jette hamma kana dirisii dhabaqqaa nu gamte kaamuu mititti gadawwaalamne amma gaafa haqni keessan sun ilaale bishaan ishiin dhudhuntiin ishii jedhee ishii haaddaffa'u biyya ormaa kana keessatti. Hindee amma kana dirisiidha jechaadha dhugaa waaqayyo kanaafuu nu gamte micayyootiin immoo jechaadha. Amma maal ta'e beektaa? Amma maalidha beektaa? Ragaa kana walitti qabamee namni isinii galee ragaan qabatamee nama kana qasasuun hin danda'amu. Garuu nama waraqaa qabu, nama sagalee qabu, namallee xabaqaa dhaabee niitii kana yeroo tokko biyya kanatti waa baay'ee godhama isinii galee keessattuu warroonni tutturanii habashaan tutturte baay'ee si keessa deemtee fixattee jirti isinii galee kanaafuu namoonni waraqaa qaban waraqaa biyya kanaa namoonni qaban biizinasii irra warri jiran warri intini maallaqaan illee qabanii niitii kana kasasanii waan haqa keessanii isinii fuuchuu danda'a. Isinii galee namni kana amma ganniidhaan yoo ta'e intini isheetiin tiktook isheetiin hojjetamuu hin danda'ama suuraa ishee ba'uu hin danda'ama garuu waan kana amma xumuraatti nama deemuu barbaachisa. Xabaqaa barbaachisa. Haqa keessan irraa fuuchuu fi tokkoon maallaqa keessanii akka isheen deebistutti gargaarsi keessanis hin barbaachisa. Waan ragaa qabatamaa isa faaktuuraatti kennitan sagaleedhaan itti kennitan immoo qarshii kan akkamitti itti kennitan waan kana hunda barbaachisa. Si galee biyya kanatti. Isaan jechaadha akkasitti odoon taane amma mana madaamitirraa baana miti gaafa mana madaamitirraa baanu ittiin kenninaa jettiin madaamitti dawwaltee birrii yoo simbiraa qabaatan ittiin kenninaa jettiini.
isaan booddee gizee hojii galtanan birri keechan isiniif erganuun jetti madaamota irraa guurti madaamota irraa kan ishiin fuutu birri keenya birri ijoollee kanan jenneeti kan ba'ee jiru birriin jechaadha. Siif galee kanaan amma sin haalli sin keessa jirtanu dallaalonni tokko gaariidhaan kan hojjetan jiru kan immoo gaariidhaan hin hojjenne immoo baay'eetu jiru. Ijoollee keenya kana saqaayaan daabboof shaayii nyaatanii kan oolan baay'ee kaniin ija kootiin argellee jira. Sigalee mana onaa keessatti cufanii intarneeta illee ittiin kennan silkii illee irraa gurratu biyya kanatti wanti hin arge. Ofii isheeti garuu abayyaa maal fakkaatu maaltii maal fakkaatu konkolaataa maal fakkaatu ooffattee deemti. Dhugaan siin Janni. Ijoolleen keenya iyyuu Mijaya suuraa si ergitee si dubbistee? Suuraan argitee paaspoorta sitis na argitee. Bakka agana ni de makiinaa seeni siin jedhutti lakkoofsa kanaan makiinaa nama tokko seeniin jedhin deliveriin achi gizee dhaqommoo si yaa dubbisusi. Jedhee jira dhirsi ishiituu deeberii dhakkoo Ganni ija kooti waan hin arge tokkoon sitti hima dhugaan haqa dubbanna miti nyaata ofiif daabboo shaayii kennuuf waan si dhibu wajji nyaachuu hin jiru. Way good. Nyaachuu wajji nyaachuu balbala onaa keessa firaashii xixiqqoo kana haphii kana firaashi haphii kana afanii ituu beekanii garuu ummata kana gurgurataniitu konkolaataa gaarii kan uffatan mana maal fakkaatu keessa kan jiraatan sargii maal fakkaatu cidha kan godhatan dhugaa walitti hinna anama dubbachuun barbaadan dhugaa sinichi jedha maaliif baay'een beeka nan beeka waan sabni koo itti jiru nan beeka garuu anuu gaa rakkinarra jira saba kanaan maal gochuu hin danda'a kan jedhudha malee ganni dhugaa keessa saatuu deemtee ilaalte biyya kana keessa Sigale biyya omaan goone garuu nama baay'eetu jira garuu ijoolleen 300 wayii jira kuni maal fudhachuu qabu gabaabatti laa ergaan ijoolleedhaa dabarsuu qabdan nama 290 meeqatu jira wanni isin beekuu qabdanii dallaalli gaafa mana nama tokko hojjettanii mana sanii baatanii birrii keessanii arabarraa fuutee gaafa isin hojii deemtanii isinii erga isiniin jette yeroo tokko yoo akkasin goote yeroo lammataa isheetti hin deebi'ina yoo dandeenya maal ilaali dhageeffadhu silkii ergaa fuudhi jalqaba jechuudha fattashitee silkii ergaa fuudhi tokko lammaffaa birrii ergaa fuudhi ta'uu qabdan kaa isin jazbaa yoo taatanii koo abbaa fedhe araadaa ta'a maalamin bitta biyyoormaa kan qabaatanii miti karaa namtittii sana ittiin jalaa baatan kan darbatee rukutu jira maaliidhaa qabdanii kiraa irraa kafaltanii meeqa jira kan rukutanii miti sammuu isaanii Kwani jara miti nuyi warrumti afaan beekan bakkee jiraannu yuko gizee tokko sitti joonja sigalee laa wallaa eega biyya keetirraa baatee eega qurxii baatee mataa keetiif wabiin si'iidha si mataa keetidha wabiin abshaala yoon ta'ini abbaa fedhete siisa abbaa fedheetu birrii kee guurratee kiraa kafalatee birrii keetinii bakka adda addaa deemee bashannana kanaaf iyyuu sanyi infrared no infrared ani waan hin argina ani waan hin argina silan arginee fi dhugaa rabbii ati silan arginee fi shi haalli biroo keessatti ta'u baay'ee ulfaata dhugaa rabbii Mega maal godhama beektaa sittan hima akka jarri mana hojiitiin dhufanii Ganni gaafiin qaba maaloo Ganni hanna sanyii haa caalu mee callisaa rabbi jedha gaafii qabna gaafii gaafannee buuna eshi wayne ganniyee Mataan mee dhaggeeffadhu adeekoo bireellee ta'u naa gaafadhu intala wayiitu rakkatee jira jedhi ila maal taate seeta kana dura mana namaa mana oggaa 4 hojjettee turte jedhi yeroo sanitti saambaa bashitaa hin qabdu wama takka illee wanti gaafatan hin jiru ammas lammaffaa mana jijjiiratte si dhagaamaami mana duraatitti oggaa 4 hojjette oggaa 4 yeroo hojjettu yeroo lama medikaala yeroo oggaa lama lamaanii mitire medikaala kaseenan oggaa lama yeroo hojjettu oggaa 4 yeroo hojjettu kana
saamba xabaasaa hin qabdan jenneen mana sanii baateetiin mana biraa seente amma mana sanii baatee mana biraa seente jennaan saambaa kan kee irratti xabaasaatu jira kanaaf si hojjechiisuu hin dandeenyu akkam sii goonaa naan jedhan jetti jennaan achi lakkii ani akkas hin qabu kana dura mana akkana hojjedhee roggaa kana hunduu kanaafuu nan gaafanne amma akkam ta'uu danda'a jedheeni jetti yeroo kana hay akkas taanaan mee ilaala jedhee fuudhee deemee waraqaa kiyyaa yeroo lama ammallee waggaa 4 hojjette yeroo lachuuyyuu naa hojjechiisee naa fidee ammallee ammoo jijjiirattee mana biraa seente yeroo mana biraa seentu kana ammoo maal jedhaniini siistama kan kee irratti rakkootu jira kanaafi kafilli kan kee ka duraa sunillee silkiin jalaa kaasuu didee naan jedhanii kanaafuu ani amma hegga yaani seeraan ala hojjetaa ture moo akkamii biiroo seenuu danda'a laati sim kaard illee hin qabdu waayifaa illee hin qabdu rakkattee jirti sii galee kanaaf amma akkam ta'uu qaba seeraan ala hojjetaa ture moo akkamii jettee sodaattee jirti kun akkam laaltammee namni beektanii yoo jiraattan mee bira illee yoo jiraatetillee beekuu dandeessa ganniyee. Aggeeffadhu ka qalbiiti asitti hima. Miila beeka kana miila tuyyuu siistama keessa galee paaspoorta ishii ilaala. Iqaamaan hojjisiifamee fi aggeeffadhu kasitti hima. Ante aki shoy miilatu beeka kana miila beeka miilaan iyyee galgalatti si beellama kana galgalatti si beellama amma waa'ee micayyooti deemee jedhanii waan ta'eef siistama keessa seeneet bilookii taate moo bilookii hin taane iqaamaan hojjisiifameef moo iqaamaan hin hojjisiifamne inni ilaalee waan jiru hundatti hojii isaati waan ta'eef. Ishi saniin booda kun ilaallamuudha garuu lakkoofsa paaspoortii qabaachuu qabdi. Lakkoofsa paaspoortii qabaachuu qabdi kun ilaallamuudhaaf. Lakkoofsa paaspoorta ishee yoo lakkoofsa paaspoorta ishee hin beekne ilaallamaaf bakka. Lakkoofsa paaspoorta ishee yoo hin beekne maqaa ishee guutuu fi guyyaa dhaloota ishee guyyaa dhaloota paaspoorta ishee irra jiru. Ganniyee keessa lakkoofsa kan kee fudhadhee keessaan sii kennuu reeshii. Qabadhu lakkoofsa kiyyaa makkoo baala siim kaardi na inta gastoollinyan. Qabadhu sitti ma. Inkwaan ደስ ያለሽ የኔ ቆንጆ. Amma bitadheera amma Dubaay taane kiloo Duwwaa saddeet. Torbaatamii tokko. Jaha takka. Shantamii sadi lakkoofsa kiyyaa bilbilii miila biratti taraasii qabsiisee sakandii takka siif ilaaluunni. Oo paaspoorta mucayyoon lakkoofsa paaspoorta ishee beekte lakkoofsa paaspoorta isheetiin ilaalaa fi paaspoorta ishee hin beekne immoo maqaa ishee guutuu paaspoorta irra jiruu fi guyyaa dhaloota paaspoorta irra jiru ishee lubbu. Ashudde bakka keessaanillee si dubbisaa asiinillee yoo ka'onna ta'u seefna godhiitii yeroo si bira seenaa miire moo achi banata inni. Lakkoofsa qabu ammayyuu na bira dhufanii sakandiitti si ilaala lubbu. Eenyu lakkoofsa tokko tokko fooloo si deebisa sheersi godha olii bisee. Obsii ka jedhu kana fooloo naa godhe adeeko. Inoo si godheera obsaniiti yaashi. Galatoomi giftiiti. Milkaa'ee adeeko galatoon galata guddaa.